السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أجيفتو تردفتو تكبجمو نجيني كوبكم جرتين تسنارك وسمين جتة أنت نسكوبي تكو هي كبر بيجرا حمد مكوبي كنتي نهردفن أفركي كوبين أرى أني كبر في واي تبعتا لمي سنغال أفريقيا تبعتا أفريقيا كتاي لمي سنغال ساديو ماني يوكان إسانا جنت أغرتان كنا ساديو ماني بيدجرو تبعتا ليفربول يجو سينا تبعتا كنا واتيكو تيكو حاسوينا وان إسا يجو دا كاميران تكون جلتي وان إسا هدو باقي كان نما دينكسيسو في وان باقي أجايباتي ساديو مانين كأن إسا راك إيغان دا كيساتي كواسي أكوما نوسي تبعدا قدانيتي قداتي حتى وقروا جران نما هنداتي يو وان اتنما بهو قبا نمني توكو توكو هجي همنا هجتي ملكاها نمني توكو توكو برمس باراتي ملكاها نمني توكو توكو أمو تبعتي ملكاها أكوما ساديو ماني كان نمني توكو توكو أمو كأسون دالا إنالي أكانت ملكاها ولا إسابان قبوش حدو تبعتان كوني أكما بيكم أصما غاندا كيسا تبعتو غارا كيلابات البوداتي غارا آنات البوداتي غارا قدينات البوداتي أكسمت بيكم دي حالي تبعيسا هدودين كيسيزات هي الدنيا راتي بيكمي غارا كانت تلوفيهشو إرغا غارا ليفربول سيني مال دالي وجين إسا مال أكما بيكم ساديو ماني دوران بيكم تامني إسا سارارا فول دورا إروان تبعتو غولي غلچون بيكم ربي الله في سيفي قواسي إني غارا غولي تيرغو لفنبوتو أكسمت غولي سينتيجو كوني أفريكانو تاف carraa guddaa bane jechuudha. Uummata Afrikaa akka taphataa cimaa ta'an akka humna qaban akka ammootiyyuu goolii isaan galchan goolii istaayilii adda addaa kun akkuma na duubatti argitan kana taate carraa guddaa nu uume jechuudha. Namni kuni akkami haalli isaa amantiin isaa hoo maali? Amantiin Saadiyoo Maanee Islaamaa. Saadiyoo Maanee Islaamaa. Namni kuni nama of tuulullee miti qabeenya argadhee qabeenya qabaa maal ta'a naamin jedhe ofin agarsiisu qabeenya gurguddaa rabbiin kenneef kana miskiinaan gargaara ani qabeenya qabadhee bashannana iddoo adda addaa iddoo fasaadaa dubartii naannessu maali waan akkanaa kanan yeroo isaan fitu makiinaa moodela bitu sa'aatii garagaraa bitu jawaala gadiima qabata nookiyaa qabata jawaala gadiima jawaala gurguddaa touch screen makana qabate yeroo garii nookiyaan illee kadeemu mul'ata jechuudha. Maaliif kun hamilee ummata isaa gadi eeguu isaa mul'isa jechuudha. Yeroo biyya isaatti bu'u fakkeenyaaf biyya isaa yeroo saafaree deemu akka malikaa yookaan akka mootummaa wayitti ilaalan. Haa ta'u garuu inni akkasitti of ilaalu. Saadiyoo Maanee yeroo boqonnaa isaa yeroo iriftii isaa maaliin akka dabarsu beektanii? Iddoo sagadaa yookaan iddoo masjidaa deemee manneen fincaanii masjida keessaa dhiqa. Maali kuni maal agarsiisa? Rabbiif of qaqqabu, rabbii ofii waliin tarkaanfii irra deemu waliin rabbii ofii yaadataa deemu agarsiisa jechuudha. Gargaarsa rabbiillee qabaatu agarsiisa. Namni rabbiif gaccabe, namni mana rabbii keessatti hammaama dhiqe. Namni kun har'a nama qabeenya guddaa qabu. Biyya isaa ganda isaa keessatti waan akka inni dalagee namoonni tokko tokko agartanii jirtan yeroo BBC fi wantoonni garagaraa miidiyaan garagaraa gaggabaasanillee agartanii jirtan. Saadiyoo Maaneen ganda inni itti dhalate baadiyyaadha. Akkuma beekamu ganda baadiyyaati. Ganda baadiyyaa kana keessatti maal godhee bakkuma fedhiyyuu haa ta'u Senegaalii inni lammii Senegaalii uummata naannoo sanii guddisuu barbaade. Maal godhe? Naannoo ganda isaa kana keessatti mana fayyaa yookaan mana yaalaa bareedaa isaa bane hojjete jechuudha hojjechiisachitti. Namoonni hedduun mana yaalaa ispeeshaalaa kanatti imalanii itti yaalaman. Lammaffaa deebisee mana barnoota seeftii isaa eeggate kan Saadiyoo Maanee jedhamee barreeffamaan kaa'amee viidiyoo na duubatti agartee yookaan cinatti agartanii manneen kanneen ijaare jechuudha. Sadaffaa maal godhee karaa baasuu eegale naannoo ganda isaa kanatti karaa mootummaan hin gargaara waan ta'eef nama biyyattii guddisu mootummaan isaanii hin gargaara. Karaa baase. Karaa yeroo baasu kanatti karaa bareedaa ispaaltiin seeftii isaa eeggate magaalaa isaaniitti yookaan ganda isaanii kanatti baase jechuudha karaa baase.
karaa konkolaataa erga baasee mana yaalaa ijaarsisee manneen barnootaa erga ijaarsisee hoo maal godhe itti deebisee mana iddoo buufata konkolaataa yookaan manhaaraa jedhaniini bakka buufata konkolaataa safety isaa eeggate ganda kanatti ijaare. Yeroo buufata konkolaataa ijaaru kana man isaanii naannoon isaanii kun baadiyyaa waan ta'eef makiinaan iddoo buufata konkolaataa erga argate maal hajama benziilatti hajama jechuudha. Benziilatti hajama. Yeroo kana ammas mahaxxaa yookaan iddoo nafxaan gaaz steeshinii irraa buufamu iddoo mahaxxaadhaa yookaan bakkitee gaaza makiinaa irraa guutatu ganda kana keessatti dalaysiise. Abbootiin qabeenyaa garaagaraa irratti hirmaachuun magaalaan gandi sun baadiyaan sun gara magaalaatti guddachuun naannoon sun hundi qorqorroo ta'uun namoota miskiina naannoo san keessa jiran gargaaruun mallaqaan diinagdeen gargaarsa garaagaraa gargaarsa yaalaa wantoota hedduu godhuuniif qabeenya argaturraa nuusa yookaan kifiyyaa namaa kafalu qabu. Sadio Maaneen $70 mataa namaati akka jedhanii waan inni kafaluuf $70 ji'aan kafalaaf jechuudha. Mindaa argaturraa mindaan isaallee akkasuma doolaara yookaan European euro Awurooppaatti fakkaate miliyoona 5 argatu kanaan biyyattii isaa hedduu naannoo isaa baay'ee jijjiire. Nama akkanaa kana Sadio Maaneen jechuudha. Ammallee Rabbi isaa gargaaru Liverpool keessaallee bahee gara iddoo biratti imalaa jira. Bitamee yaani yookaan bitatanii jechuudha. Mallaqa guddaan mallatteessifamanii fudhatanii jiranii. Carraa gaarii gudlu nama biyyaaf hojjetu, lammii isaatiif hojjetu, Afrikaa akka Afrikaattuu maqaa nutti hore Sadio Maanee hedduu jaalanna. Bara hojii gaarii isin jedha waan dhageeffataniif galatooma. Waan Sadio Maanee namoonni hedduun narra beeytanii ani ammoo miidiyaa kana eenyu tapha kana baay'ee hordofu ni jaaladha. Garuu baay'ee hordofu hojii isaa baay'ee na dinqa. Nama fakkeenya akkanaa kana Rabbiin nuuf haa baay'isu. Nama islaamaati, nama gaccabee miskiina waliin jiraatu. Namoonni tokko yoo qabeenya godhatan si dubbisan si argatan ta'eetu hin fedhan. Garuu inni nama akkasiitii miti. Carraa bara hojii gaarii isin jenna. Sadio Maanee waan dhageeffatanii nufaana turtaniif galatooma. Haqa qophii biraatiin walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. YouTube keenya subscribe akka nu gootan kabajaan isin gaafanna. Nagaatti.